yeroon fi rakkoon hawaasaa mootummaan dhahamuu fi yeroon fi hawaasni diinaan dhahamu adda adda. Hojjettu warreen hidhannoo mootummaa qabdan poolisoonni mootummaa poolisiin nageenyaa yoon fi tasa viidiyoo kana agartan yookiin immoo warra hojjettoonnummaa mootummaatu kamiyyuu haa ta'u yoon fi kaa agartan taatanii yeroo hawaasni bakka sanitti isaatii fi hawaasa biyya alallee fi yaamtanii gargaarsa akkanaatu nu barbaachisaa gargaarsa akkanaa feenaa jettanii hawaasa walitti maaliif hin daamne. Beeka arra aangoon arraan tana jirtu tun boru bakka san hin jirtu. Immoo bikka arra jirtan kanatti ummata akkanatti qawween xiyyiitiin dhumaa silattuu viidiyoon biyyaa bikka adda addatti maxxanuu jiran ni agartan. Ustaaz Hamzaanis reefuun tana jee jira maal akka isaan raawwachuu jiran obboleeyyan keenya kadhiiraa akkam akka isaan godhu jiran dubartoota akkam akka godhu jiran kun diinummaa diinaa oliiti namni wanni irraa dhumaa ta'e irraa maayyii lubbuu tanaa beeka wanni mi'ooytuunis lubbuu tanaan ala wanni takka nafne isinii galee yeroon fi dubbiin lubbuu geesse halaasanii achi nafne soo dubbiin amma dubbii lubbuu geesse hawaasni cinaaksanii fi karaa baabbilee jiru sun haala hamaa keessa jiran please warroonni mootummaa keessa jirtan waan kana ni agartanii please itti dirmadhaa hawaasa kana irraa dhaabsisaa yoo humna teessanii ol ta'e immoo hawaasni ni jira hawaasaan nutti dirmadhaa jaanii bikka takka diina firraa haa dhorkinuudhaan wanni jechuu barbaade. Silaa Oromoo fi Oromoo wal dhowwu jiraatte kara gorruu dhabneetis dubbiin siyaasaa jennee walitti dhiisne immoo dubbiin akkasii miti. Dubbii nama alagaatiin Oromoon dhahamu jirtudha. Isinii galee kun waan dhimma Harargee qofaatiinis wal qabatu miti. Harargeen sabaa sablammoota Oromoo qofaa miti. Amaaraa fi Guraagee fi sabaa sablammoonni Itoophiyaa Harargee keessa hin jirre hin jiru. Sabaa sablammoota hedduu if keessatti hamatte. Even kara naannootti illee yoo deebitan naannoon Oromiyaa keessa Harargee keessa hedduutu jira. Saniifuu waan kana akka naannoo takkaa qofa irratti illee hin dhiisinaati. Uummata naannoo tokko qofa hin jeenaati. Oromoo guutuudha. Oromoon duraan Baalee tuqamtu Harargee iyya Harargeen tuqamtu Arsiitu iyya ammallee akkuma duraanii sanii wanni waddan dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa ittisu silattuu tadabarte lubbuun dabarte waa takka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya maaliin irraa dhorkuu dandeenya akkamitti uummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo hawaasa kanarraa okay gargaarsaaf walitti dhufna gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya uummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa nyaata moo meeshaa diina itti firraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali kunilleen kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaada tana booda sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni ka'a. Gargaarsi immoo yeroo guuramu waan xixiqqoo akkana guuramu miti waan guddaadha gaan akka fayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun waan dhimma siyaasaatii miti kun inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin boo asii miti asiin naqalta malee gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nallee hin galchu kun dhimma hawaasa dhumuu jiruuti lubbuudha. Obboleeyyan keenya ayyoo teenya abbaa keenyaa dhumu jira kun immoo dirqama yoo nan dubbanne ayyoon teenya achi dhumuu anas gubbaa laayivii seenee koflee taphadde maaliifin an ilma hawaasaatiif ifin jechuu hin danda'u diinni hawaasa sanii asiin an kofaluunleen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'ee saniifuu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan viidiyoolee numaan harka ijoolleeni. Asumaanuu isin galatoofachuu barbaada waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha waan ittiin boonuu qabdani waan akkanaa waan ittiin seenaa keessatti illee gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif taa'uuf waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha waan kana immoo irratti xiyyeeffadha abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif kun hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna roorroon ni gaha kalaas kanaa ol hagayoom roorrifamna ani kanan jechuu barbaada galatooma ulfadha carraa nama biraatti kanna. Carraa tartiibaan fudhachaa deemuu kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seennuu Hamzaa kiyya. Yes, karaa pooyintiitti ni seenna waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuudha. Uummatoo dhiifamallee naa godha.
Wayni isinitti mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama kumaa fi dhibba takkaa taa'ee na ilaalu jira. Obboleessanii qabdaame eenaan jee. Mee obboleessa kee yoo cidhaanii fi meeshaa irraa muran imaajin godhi waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu asirra baasuun taatu malee silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi gachiiftee numa raftu har'aati. Osoo viidiyoo sana asirra baafne tiiktookuun fudhatu duraan durse. Sii galee cidhaanii ciramu jira dhiiraa beeki. Obboleessa kee ilma kee tabiraa asirratti himuun nun barbaachisu yaa Oromooti. Mee waan gootan yoo dhabdan waan biraan godhina ta'aa isinummaan teeysaniin wajjin taa'uun kunuu sagaleedha. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu arra bar hiriira bahu jechuun lafa qofa irratti miti bar jira online irrattis. Yoo ati waan kannattu hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na ilaalu jiru kun bar keessa keessa homaas hin jiraniini ati teeysee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida. Vaayiraal mana kanaati baasa. Sii galee tanaaf si feena yaa Oromootiyya maallaqa qofa na gaafatan jetteen fiigin siihuu arkutti hin jirru siin nu arku jira. Sii galee tanaaf arra wanni nuti barbaannu obboleeyyan keenya kan gartee garii harki caphee garii miilli caphee garii lapheesaa keessaa rasaasnii bakka ta'e hakkamamu dhabee achii fuudhaniiti karaa haraniin fiigan jira kee. Afaan jara sanii ta'eetiin isinitti haasa'u jira. Gurra naa kannaa qalbii naa kannaa. Tanaaf as taa'u jirraa mee obbolummaa namummaatiin si qaba dura. Obbolummaa namummaa nama rabbiin wajji godhee waliin nu uumuudhaaf takkaffaa. Lammaffaa oromummaaniin si qaba. Feetu kiristaana ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, feetu jinnii ta'e namummaaniin si qaba. Takkaa nama waaqabeen beeku beekan. Sadaffaa sabaaniin si qaba. Biyyaaniin si qaba. Islaamummaaniin si qaba hadaraa. Yoo waan gootu dhabde nu jalaa baatee bakka biraan dhaqin. Taaptaap nuu godhi. Ijoollee asirra teessu tana yoo ilillii qabaatte obboleeyyan kee kanarratti ol daddarbi. Taaptaap mana kana godhi tanaan isin gaafanna. Proogiraama keenya daqiiqaa 25 irratti ni eegalla. Daqiiqaa 5 qofa qabna. Daqiiqaa 5 kana keessatti yaada nama tokko lamarraa fuuneeti namuu daqiiqaa 2 fudhatee akkasitti kara proogiraamaa deemna. Yaa obboleessa kiyya waan kannitullee yoo dhabde dhiiraatu jira arraa. Wallaahi niin beeka. Dhiira rabbiitu taa'ee na laalu jira. Ta sarpiraayis ummata kana godhuu teessu. Fuunaan jaa. Ta ol baatee mudhii isin kutuu teessu. Dhiiraatu taa'ee waan kana laalu jira beeke obboleessa kiyya. Dhiira saba fiitiif quuqamtu. Dhiira namummaa qabdu. Mee dhiirti tun eenyuun waliin barraa. Na jalaan fiigin wal barramee. Waliigallee jara keenya. Tanaafuu yaada namatti aanuu fi kanna itti naa deemaa jirte. Uguta ka dubbadhu deequma takkaan dubbadha. Dubbadhu abeebi. Biyyeen kiyya jabaatu gartee naan marsee jira waan taateef isaan irratti haasawaa dheeraa haasawuu hin barbaadu. Jara keenya wanti isin jechuu barbaade nama 2,200 jira jira. Namni kun duraan kophatti jaalibsaa jira jira, kophatti annee jira jira, kophatti alaksii jira jira, kophatti zammee jira jira. Kophatti gartee bakka bakkatti hordoftoota isaanii jira jiran. Har'a ammoo nu hundinuu bakka takka jirra waan taateef bakka tana akka isin hin deemne abdii guutuun qaba. Ta lammaffaa ammaas yeroo deeggarsa kana goonu teenyee rakkoo qofanaa so'inu. Jidduuttis rilaaksii godhuun ni jirti. Wal bashannansiisuun wal taphachiisuun ni jirti. Yeroon ammoo biyya addunyaa tana wal addaa warri amma weestarnii jiru. Sa'a amma dura ganaa hojii irraa humanatti hin galle. Keenya ammoo xiqqoo dadhabaa jira. Keenyallee hin gartee if jajjabeessaa warri waan cicciniintan qabdan illee akka zammaanoo kana shaachaa haraa caqasan illee dabalachaa akkasii deeggarsa kanarraa deeggarsi xiiqii deeggarsi zamaanoon mirqaana keenya hundi mirqaanu jira beeka. Silaamzaa mirqaanu qabu. Naafaan dubbata yaarsa dadhaabatu. Mawur baaqanaa tolbara. Gamza, ifi mana godha. Gaafadhoo yee barcaahe. Yee. Yaa laksii dubbadhu. Gaaffiya.
Ijoolleen miidiyaa hawaasaa irratti kama feesbuukiitiin haa ta'u tiiktookiitiin dhalattoonni baha Oromiyaa keessumaa afran qalloo warri ta'an baay'eetu jiru. Dhimmi irra jiramu kun dhimma lubbuu namaati. Jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Hawaasa yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan. Yoo laayivii irra hin jiraanne itti bilbilamee akka dhufan gochuudha dirqama. Kanaan ala osoo waa'ee uummata kanaatti hin seeniniin dura jarri maal caalaniiti? Boru bar ani intala argeete ani ilmaa argeete jedhanii of himachuudhaaf deemu. Laal toltus baddus fira ofii maatii ofii caala kan namatti aanu hin jiru abadan hanga fedhe haa ta'u malee. Haati kee hangam takka hiyyeessa taatullee dhabduu taatullee sin balaaleffattu ofirraa achi sin dhiibdu sin gattu. Boru gaafa rakkoo Harargee jalatti baqatan. Gaafa cinqii wayii dhufe ajandaa wayii miidiyaa kanarraa ka'e. Jarri sun yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan dhimma lubbuuti itti bilbilaa. Yoo hin jirre kaayii seen hirriba irrallee yoo jiraatan. Sigaleera dhimma haadhaaf abbaa keenyaa dhimma maatii keenyaa haasaa jirra argattanii dhiifama yoo hin dogoggore. Alexii keenya waan sirrii kaase Alexii asirratti waan takkaan dabaloo ustaaza kiyya gola mallee dubbadde waan fardii waan taateef hin dubbadde keessaan illee waan naaf ergame. Ta duraan duraati ijoolleen teenya tagastii bantee jirtu yoo jiraatte dhimmoo fedhe irrattoo dhaqaatiiti akka gamana dhufan. Ifin yoo carraa biraa hin qabaanne asuma jala ta'anii gartee dabareedhaan ol seenaa ol jalaa gabbu'aa deemne arra bareeda. Malee bakka biraa teenyee gartee tapha biraatiif hanjima biraa hogoonu taate jaran asirrii miti dhimma lubbuutiif dhimma lafa teenyaa lafeeraa dubbachaa jira waan taate. Nama hunda dhaqaa komantii jalatti barreessaa mana cufsiisaa fida. Takkatan. Kalamada ammoo hoggaa deeggarsaatti seenne gartee xiqqoo irraa wanti gama baankiitiin illee wanti jiru ni jirti. Alex illee quba qabaachuu mala biyya keessa jira waan taateef daddabarsa maallaqaa irratti gartee irra siistama abdeettee jiransaa hanga halkan sa'a sagaliitti jiran garuu hin beekne akkam akka turu moobaayil baankiingiidhaa fi siistamoonni maallaqa ta'ee ergan kun irra hin dalagu. Guyyaa sa'a sagal booda jechuun hanga ammaatti sanirratti illee gartee namni informaatiina qabu yoo jiraate nuufan tokkodha. Yookaan immoo akka goonu nama tokkicha Ebiriin ifan waa godhu waan baankii kana ebiriin as gubbaa taa'ee mataa maru jira. Dilamaan hojjenne hanga ganama sa'a sagalii turuu danda'a. Yookaan ganamuma dalaga. Dilamaa garuu daneen. Ifi yoo nama erge zamanoo kiyya ganamani seenaa mi? Yoo amma ergite nama seena gaa warri dabarsu maallaqa numa naqan sa'a dalagetti. Isin warri numa ergitaniiru. Yes. Garuu amma akkamii? Qaba kiyya baadheera jaja qofa sirriitti hin kennine muwaazii yaameen jira. Muwaazii immoo nama tokko haa yaamu isinis yaamaa bilbilaan. Amma beektaa? Tole Muaz live ture Muaz. Ture lakki. Namni hedduun amma Ababaa erguu ture jalaa gabbuu. Mobaayilaa waan fayyadamuuf. Azala jira. Silaa dalagi bareedaadha. Abdeetaa anaa duraa gabbu'aa. Laal akki goonu eegaa naaf isaa jala keenya. Akki goonu akkasumatti obsaa wanni goonu na dhageeffadhaa. Namni dhufe hundi Nasraanis as jala jirti namu as jala jira arkuttiin jira galatoomaa jala keenya. Ulfaadhaa hadaraa waan amma gartee Alex jedhe san irra naa dalagaa hadaraa. Boru gartee nuti Harargeedha jedhanii lallabuu manna arra osoo obboleessa isaanii cilaan ciramaa jiru waliigallee yoo gastii banatanii ta'a. Laan nuti hin komannu jala keenya. Nuti hin banneef TikTok kana. Mee wanta kana isinii maa dhageeffadhaa. Nuti TikTok isaanii hin banne. Fuloora kana nuti isaanii hin finne. Yoo ammoo khayriitti dalagachuu fadhan ummata isaaniitiif dhufanii haa dhaabbatanii jechuun jira malee dirquutti hin jiru. Obboleeyyan keenya yoo jaalatan haa ta'anii yoo ammoo gartee dubbiin tun isaan yaachifte haa dhufanii hanga ilmaan isaanii. Hamzaa kiyya dhiifama ni dirqina. Fooloo ka godhe. Ani namni ni dirquu danda'u zamanoo dirqiin yaame dhageeffadhu zamanoo ani koottuun jeen ati koottuun siin jeesi dawwalee sii galee. Obboleeyyan keenya annee dirqii yaamne nuu dhufe nama dirquu dandeenyu nama nu dhaga'u. Hundani dirqina maaliif beektaa? Fooloo kanaa'uu namni fooloo nu godhu jiru hawaasa keenya kana zamanoo reefu tuqee jira. Hawaasa keenyaaf if duuba deebinee waan hin goone hin qabnu waa hunda taanaaf hawaasa keenyaaf. Gaafa hawaasni miidhame
zim je'ee namni hundi liffaadhee yookaan akka nama dhimma siyaasaatti oofu yookaan waa hunda fuudhee gara biraa galchee ifii jalaa miliquu numan danda'u. Gaafa namni tokko waan kana godhe maaliif godhu jira jee dura xiinxalee Hamzaa Jajjaabir kun maal godhu jira jee caljee laalee yoo dhimma hawaasaa ta'e dhufee itti seenu. Yommuu wanni kun waan siyaasaa ta'e annan galchu jee akkuma reefu abdeen jee keessaa ba'ee deemudha. Waa hunda gizii aayyoo teenya mudhiin citu jiru fuutee siyaasatti hin galchina deeroo. Nama siyaasaa oofu sanuu kottu aayyoo teenya sagalee tayya'uu ni danda'i. Kanaaf. Thank you. Galatoome wallahi. Akkas ijoollee teenya prograama keenya ammatti fufnaa yoo rabbi jedheen obboleeyyan keenya kaas jiru jalaa Ustaaza. suutaan gabbuunee walot deebisaa Nasraafaa rakkoon qabu. Nasraafaa oloo wanna gudi. Tole ammoo warri gabbuu isinurraan deeminaa hadaraa. Isatti deemnu ustaaza isatti deemnu. Isatti deemnu. Laala ni biyya tana keessan beeku jara keenya dhageeffadhaa. Itti deemtan bu'ee maqsii gadiifamu. Deemaa harawaa canaa bu'aa jeetiin harawaa cabuusifadhee yoo mugellee har'a jimaa laakeetiin dhuga jee asirra taa'u jira. Wallaa waan biraa takka hin goonu sii galee. Warri admiina qabdan akkasitti nama nu ol naqaa galatoomaa. Amma Nasraa ol baasa. Nasraa ol baasa. Anas jala isinii ta'a. Dubri nu keessa waan ni haa godhu ni jira akka ibsaa gabbuu. Laki dubri tattaa'uu qaba. Dubri keenya tattaa'uu qaba. Dubri kun beekaa waa hedduu. Muwaaz dubbadhu. Nama tokko galchaayee bootaan ni jirti nama tokko. Wanti Nasraa fidaa qola. Maasfaa jalaa bu'aan dubbadhee xiqqoo. Dubbadhu waan kiyya kottu. Tarta kaannee naa dubbatu muwaaz kiyya naa obsi. Okay? Anne itti deemu. Assalaamu alaikum. Obboleeyyan kiyya warri asirra jirtan warra amantaa garaagaraa qabnus ashabaa kan jirtan nagee qabdanii. Wallaahi reefu yeroo dubbattanii mana cufii hoottu yeroo jettan dhimma kanarratti hedduu malee haasa'us barbaadeetiin ture guyyaa kan hedduu malee qalbii na cabsaa ture akkaan beekutti namni keenya daangaa irratti akka malee miidhamaa jira. Daantiin itti galee haati Oromoo sababa Oromoo taatee fi sababa qeesii keessatti jiraachuu dadhabdee akka hospitaala dhaquu dadhabdee daandii irra deemuu dadhabdee xiyyiitiin itti banamaa jira. Waan takka malee dhiirtii dargaggoon Oromoo daangaa Oromiyaa irratti du'aa jira. Amma deengada cinaaksaniin dhaqa yeroon jiru daandiin dhaqee miskiinaaf qoonqootti geessuun dadhabe. Karuma dhabee jechuudha. Sadarkaa kana hawaasni keenya mudate. Warri waa bulchan, warri hoggonsarra jiru. Hawaasni kun wanni gibira kafaluuf akka hawaasni kun tiifamuuti. Malee caluma jennee akka bara duriitti miidhamaa ooluu hin dhaqqabu. Hawaasni wanni maallaqa kafaluu jiruuf akka eegumsa lubbuu teenya tiisaniif malee akka nu ajjeesaniif diinni dhufee daangaa keenya irratti caffaruuf miti. Hawaasni cinaaksan yeroo dheeraadhaaf daangaa Oromiyaa mara hawaasni kun yeroo hedduu gibira kafalee mootummaa kanaaf poolisiif illee namni miindaa kafaluu jiru hawaasa kana. Ammatti warri biyya keessa jiru feemasa ifin mataa kiyyirraa qabi callisuun qabnu ol baanee haadha teenya tan dhiiga booyaa jirtu haadha teenya tan imimmaan ija keessaa dhiigaa boo'u jira obboleeyyan kiyya qaamni gogee imimmaan dhabameeti ija keessaa dhiiga boo'u jirtu haadha Oromoo. Callisuun qabnu warri poolisii birrii isin nyaachaa jirtan kun birriin damoosni isin kafalaa jiru hawaasa kana har'a daangaa irratti tumamaa jiru. Warri cinaaksan karaa itti sosso'uun qabu. Warri daangaa hunda ni arga. Biyya keessa jira haala itti ni gargaaroo jenneen haala itti sossoonus hin jiru. Xiyyiitiin jalaa gubbaatti socho'a. Waan kana waggaa dubbachuu osoo hin taane takkarraa hanga dhumatti itti qabseenee itti ciniinfannee fiixaan ga'uu qabna. If duuba deebi'uu hin qabnu. Nuti kanaan haati Oromoo tana boo'uu hin qabdu ilmi Oromoo tokko Oromiyaa keessa du'uu hin qabu daangaa irra du'uu hin qabu hutannoodhaan osoo if duuba hin deebiin sodaa takka malee daangaa keenya kabachiisiifne haadha Oromoo akka isin hin miidhamne akka isin hin boonye godhuu qabna. Fakkeessuu hin qabnu. Hooggansii har'a biyya bulchaa jiru wanni irra qabseenee lubbuu teenyaan akka inni horsii godhuun godhe akka daangaan Oromoo kabajamuufi malee akka haati Oromoo dhiiga boochi imimmaan dhabdee qonqoo keessa qe'ee mana tokkoo keessa wallaahi biddeenni tokko hin jiruudha.
waan himanii miti biddeenni tokko jiru namni obseetuma arra nyaatee guyyaa sadii booda nyaachuu jira. Kanaafuu fakkeessuu dhiifne hawaasuma akkana beelawaa jiru gibira kafalaa jira. Kanaafuu poolisiin biyya tana keessa jirtan hawaasa keessaniif yoon tumsine diinarraa hawaasa keessan yoon dhorkine hawaasni nu firaan ni dhorka. Akka kaleessa aangoo jijjiiree akka jijjiirama fide kanatti. Dadhabuu keessan nutti hima abba feene firaan ni dhorke. Kaleessaas warra lolaa ture akka itti lolan jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'onni nu garsiisan waan haaree barruu miti diina firaa dhorkuu ni beeku. Kana amsaa. Thank you galatoomii annee kiyya ol baate Aboo jazaakallaahu warri khairan. maakii jettammee maakiitti illee shiir nu godhaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرو تك دقيقة تكون أخنا دقيقة Waalaikum تكون salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.